Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattanii inni kun daraaraadha. Irraa waa'ee namoota salphatti aaranii wantoota sadii irraa dubbannaa jechuudha. Namoota salphumatti aaruu danda'an wantoota sadii irraa dubbannaa. Mee takka takkaanii maali wantoonni sadiin kun? Amaloota nama salphumatti aaranii yookaan namoonni dhukkuba salphatti aaruutii waliin ibsaawaa jiran wantoota sadii akkam qabu. Akkasuma akkamiin wantoota san gara waan gaariitti jijjiiruu dandeenya kan jiru ilaalla. Intro xiqqoo tana booda walitti deebina. Deebi'ee dhufeetiin jira. Mee tokkoffaarraa eegalleetti ilaalla. Namootan salphatti aaran salphatti aarri yeroo hunda aara wanni jennuun kun miira gadi fagooti dhohisa. Miira gadi fagooti dhohisa. Dafanii aaruun kun yeroo baay'ee namootan dafanii aaran yeroo baay'ee miira sodaa yookaan miidhame yookaan mufannaa qabu. Aariin miira gubbarraa mul'atu. Aariin kun miira gubbarraa mul'atu. Akkana jechuun miira gadi fagoo kana caalatti haguugee akka ati miira keessoo keetii ka gadi fagoo san ittiin fayyadamne godha. So miira gadi fagoo sanii haguugee balaa adda addaatiif saaxiluu danda'a jechuudha. So namootan dafanii aaran amala miirri isaanii ka gadi fagoo haguugamuutii kan qaban jechuudha. Miirri aaraa gubbarratti waan mul'atuuf kana jechuun yeroo fakkeenyaaf nama tokko kan daddafee nama tokko jechuu kan aaru yeroo agarte kan daddafee aaru yeroo agarte wanni godhuu qabdu akkamiin aara isaa san akkamitti akka pozitiivii jijjiiruu qabdu keessaa tokko gara laafinatti agarsiisuu tasgabbiin hubachuu danda'u isa san si galtee gara laafinaa fi hubannoo gahaa suuteettee isa tasgabboytee dhaggeeffachuutu si barbaachisaa jechuudha. Lammaffaanii aarri maybe gargaarsa barbaadaafis ni ta'a. Namootan dafanii aaran gargaarsa barbaadaafis ni ta'a jaa aarri kun. Yeroo tokko tokko daddafanii aaruun namootan daddafanii aaran yookaan daddafanii aaruun mallattoo cinqii yookaan rakkoo adda addaa yookaan maaligaa istrasii dibbirtii mukaayina adda addaa keessa galuuti nutti agarsiisuu danda'a. Namni daddafee aaru karaa tokkoon aarii isaa saniin gargaarsa gaafachuudha ibsaa jechuun rakkatee gargaarsa gaafachuu isaa san ibsa. So daddafee aaruun isaa kun maal agarsiisa jechuun rakkachuu fi cinqii adda addaa yookaan dibbirtii adda addaa keessa galuu san isa agarsiisa jechuudha. Kanaaf nama tokko kan yeroo baay'ee daddafee aaru si galtee amara yeroo baay'ee daddafee aaruu qabaachuusaa yeroo hubatte caalatti nama san dhaggeeffachuu yeroo kannitee gurra kannitee fi dhaggeeffachuu gara laafina itti agarsiisuu yeroo san maal ta'a rakkoon isa cinqite san si galtee cinqii keessa jiru san irraa bilisa ba'uu danda'a. Akkasuma rakkoo isaa sunis irraa furamuu dandeessi jechuudha. Kanaaf nama salphatti daddafee aaru yeroo agarte maybe gargaarsa gaafachuu danda'a jettee tasgabbiin dhaggeeffachuu caalatti nama kana dhaggeeffachuu deebitee gara laafina itti agarsiisuu yeroo kannuu fi haala saniin namni kun rakkoon isaatii fi istresiin yookaan dibbirtiin keessa jiru san irraa furamuu dandeessi si galtee. So nama daddafee aaru yeroo agarte yeroo nama amala akkasii qabaachuusaa yeroo hubatte dhaggeeffadhu hubadhu
siigaltee san booda yeroo kanniif jechuudha. Sadaffaan aarummaan kun carraa guddinaatii jaa sadaffaan. Mee akkamiin aariin carraa guddinaa ta'uu danda'a? Akkamitti ta'a beektaa? Aariin amala waa balleessuu, aariin waa balleessaa yookaan waan tokko gaaga'u ta'ullee garuu aariin maal si agarsiisa? Bu'uura rakkoorraa aartee siigaltee si agarsiisuun yookaan si hubachiisuun jijjiirama dhuunfaarratti jechuun yookaan jijjiirama yookaan guddina dhuunfaarratti jijjiirama fiduu danda'a. Beeki gaa wanni ati dagachuu hin qabne nuti hundi ilmi namaa kun hundi nama ta'uu dagachuu hin qabdu yeroo takkallee. Namuu yeroo takka qaba, yeroo ol ka'u, yeroo gabbuu qaba. Yeroo qabaa jechuun nu hundi yeroo qabaachuu keenya dagachuu hin qabdu. Kanaaf mataa keetiis ta'ee namoota si bira jiran siigaltee jajjabeessuu qabda. Aariin madda rakkootti waa balleessuun osoo hin ta'in madda rakkootti waa balleessuun osoo hin ta'in kan itti walitti dhufnee yookaan gadi fageenya walitti dhufeenya gadi fagoo siigaltee ittiin horannee rakkoo jirtu san rakkoo uumamte san hundee isiirraa ittiin goggoysuu dandeenyu tahuu namootan si maddii jiranii fi ifii mataa keetillee jajjabeessuu danda'uu qabdaa jechuudha. Yeroo kana wanni jennuuf yeroo namni amala dafeessa salphatti aaruu qabu san agartee yoo atis akkasa san taate namoota sanis miiteetiifis miitaa jechuudha. Kanaaf miira aarii sanuu gara miira carraatti jijjiiruuf namootan si maddii jiranii fi naannoo kee jiran jajjabeessuu qabdaa jechuudha. Aarii kana akka miira walitti dhufeenya gadi fagoo fi guddinaatti jijjiirratanii itti fayyadaman. Kanaaf aariin diigaa osoo hin ta'in jechuudha. Siigaltee carraa wal deeggaruu, carraa walitti dhufeenya gadi fagoo uummachuu fi wal deeggaruu akkasuma guddinoota dhuunfaa fi gamtaatti ittiin tarkaanfachuu qabdu. Fakkeenyaaf hawaasa keenya keessa namni keenya yeroo aaree ka'ee waan tokko dalaguufadha. Yeroo aarte sanii wali dhuftee maali maddi bu'uuraa irraa rakkoon aariin kun uumamuu danda'e. Aaraan walitti dhufeenya gadi fagoo, carraa walitti dhufeenya gadi fagootii fi jijjiiramaa uumachuu ni danda'ama. Arrab sadeen kanaan qabadhee dhufee jira. Amalli namoota salphatti aaranii yookaan waa'ee namoota salphatti aaranii waan sadeen kanaan isinii qabadhee dhufee hanga qophii biraatii walitti deebinu nagayaan jiraadhaa.